Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu sallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu. Egaa ka har'a yeroo baay'ee waan malaphee namaa cabsuudha kan argaa jirru guyyaa guyyaadhani. Egaa torbee kana keessaa sooshaal miidiyaa gubbaa irratti waa'ee Reedii Aadam kan afarfamaa jiru jechuudha. Kallattii adda addaatiin egaa irratti dubbatamaa jira. Bakkuma fedhan TikTok irra waggaa deemtan liivii gubbaarraa akkasuma karaa YouTuberaa karaa Facebookaatiin karoota adda addaatiinidha jechuudha. Anis kanumaan wal qabatee obboleettii baay'ee garaana nyaatte takka dhugaa dubbachuu fi intalli tun waggaa 17dha. Umrii waggaa 17 keessatti ganaa taphattee osoo hin quufinii rakkina maalii akka ishii mudate isiniif qoodufan dhufe jechuudha. Gizee baay'ee kan nuti warroota mucaa ofii guddifachuu danda'e Reedii dhugaa dubbanne jechuudha. Daa'ima ofii irraa qabateetidha. Kan daa'ima ofii guddifachaa jiru haati manaatillee waggaa deemte. Egaa dhiironni baay'een daa'ima irratti gatanii kan deeman danuutu jira jechuudha. Amma intala sana gizee ilaaltanii ofii ishiitiif iyyuu kan guddifamtudha. Waggaa 17tti namni mataa ofii of danda'u hin jiru. 18tti iyyuu jecha seerri jedhe malee namni waggaa 18tti of danda'u iyyuu hin jiru jechuudha. 28tti of dandeenya yeroo kana keessa namni sun baay'ee sammuun isaa cimaa nama ta'edha. Kanaafiyyuu intalli kun akka argaa jirtan kana amma uffattee jennaan daa'imti illee ishiinillee akka ishiin jijjiiramte asumarratti suuraan isaaniitu kan viidiyoon isaaniitu kan argisiisaa jiru ilma namaa edaa kan fuula namaallee balleessu jireenya namaallee kan akka hin taane kan nama godhu edaa hiyyummaadha. Intalli akkatti bareeddu kuni daa'imti akkatti bareeddu kuni karaarratti ba'an jechuudha ulfaanidha jettee seenaan kun baay'ee garaana nyaatee bira darbuu waan hin dadhabneef irratti hojjedhe. Shamarran keenya baay'een seenaa adda addaa qabna hundi keenya jechuudha. Garuu bakka baay'ee waan garaa nama nyaatuu fi waan baay'ee namatti dhaga'amu daa'ima tana ishiin tun bakka feetetti deemtee wanna hundaanuu nama fudhatamuu dandeessudha jechuudha kan cabdeetu hafte tuni. Garuu immoo rabbi ishii gargaaree nama ishiidhaa teechise. Daa'imumtuu mee ilaala. Guyyaa duraatii fi guyyaa har'aa kana wal bira waggaa qabdanii tolaaltan. Akkamitti akka ishiin bareeddu gaafa duraa moolal daa'imti ta'ee haati ta'ee waan ishiif fakkaattu daa'imuma tana laala haadha tana laala gaafa nyaattee uffattee hojjettu immoo daa'imti tun akkam akka ishiin jijjiiramte argaa jirtu jechuudha. Ilma namaa edaa nyaattee uffatte taanan fuula keetillee kan sii deebisu edaa jireenyadha jechuudha. Kanaafiyyuu seenaa obboleettii kana isinittan himaa obsaan viidiyoo kana dhaggeeffadha isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma viidiyoo darbe keessatti gaafin isin gaafadhee ture tambileelii bichaa ilaaltanii pilis ijoolleen koomentii barreessanii turtan yaada koo irra deebi'aa naa dhaggeeffadha. Ijoollee kaayiroo jirtu biraan naagaa isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoo yeroo darbe hojjedhe gubbaarratti jechuudha. Dhimmi kun dhimma lubbuu waan ta'eefan isinitti dhiyeesse namni rakkoo qabu sooshaal miidiyaa ofii irratti fayyadama waan ta'eefan anillee karaa saniin qabadhee dhufe. Garuu nama tokko koomentii tokko bichaadha inni ni ulfaata rabbi si gargaaru kan jedhe jechuudha. Garuu ijoolleen warroota ijoollee kaayiroo arguu dandeessan jiraattan ta'ee viidiyoo sanaa dhaggeeffadhaati yaada kiyya naaf deebisaa isiniin jechuun jaaladha. Akka gargaarsa ittillee isin gaafachaatu kan jirudha jechuudha. Maaliif nama kan na jalaa bade waan ta'eef iyyuu isiniin jedha. Itti aansuudhaan immoo waa'ee daa'ima tanaa gizeen dubbadhe. Egaa umuriin ishii waggaa 17dha. Waggaa 17 taateen abbaan manaa kee eessa jettee gaafatamtu baay'ee waan nama gaddisiisuu fi seenaan kun seenaa baay'ee ulfaataa gaafa tokko haala kanaan wal fakkaatu wanta jiru tokko qabadhee tan isin dhufa. Garuu waa'ee daa'ima sanaati irratti dubbachuun barbaada jechuudha. Waggaa 17dha jettee abbaan manaa yookaan abbaan daa'imaa hoo jedhamtee gaafatamnaan isa dubbachuullee hin barbaadu jettee jechuudha. Waa'ee isaa kaasuus hin barbaadu, dubbachuus hin barbaadu jettee. Sababbiin isaa hin madeesse waan ta'eef jechuudha. Daa'ima waggaa 17 jechuun daa'isa fi miti wantoota adda addaatiif waan qophaa'anii miti. Garuu yeroon kun yeroo ariifachaa shamarri keessattuu guddinaan akkuma ariifattu wantoota adda addaa irratti illee ariifachuu ta'eeti malee yeroo kana keessatti ishii daa'isa fuu nama qophaa'u miti jechuudha. Waggaa 16 kana keessatti. Haa ta'u malee rabbi ishii gargaaree daa'ima kana nagaadhaan hiikkatte jechuudha. Hiikkattus immoo waan ittiin guddifattu tokko hin qabdu. Egaa kan namni waggaa 17tti akkuma feeyyuu waggaa ta'e qarshii lakkaa'ee in arga jechuun waan yaadatamneedha. Egaa kaashiin illee tariitaa dogongora yookaan immoo iddoo oolmate murteessan kanarraa kan ka'edha malee jechuudha.
akka inni ulfaan gatee badeedha jechuudha. Kan ishiin dubbattu ulfaan na gateetoo badee waan isaa waan an dubbadhu hin qabu jettee egaa ka shamarreen tun kan daa'imtun ishiinuu daa'imadha ishiinuu kan guddisaati. Egaa daa'ima kana waan gootu wallaallan deessee jennaan namni ishii gargaaru waan hin jirreef karaa irratti yookaan bakkeetti fuutee too baate jechuudha daa'ima kana. Akkuma argaa jirtanii isheen tun rabbi ishiidhaa kaase. Qabattee too dhuftee karaa sooshaal miidiyaa ofiit irratti warri gargaaruu barbaadanii wal gargaarree daa'ima kanallee guddisnee ishiinuu kan guddisaati ishii kanallee bakkaan haa geenyudha kan obboleettiin kun wajjin xaaraa jirtu jechuudha. Gamanumaan obboleettii kana odoon hin galateeffatin hin darbu. Sababbiin isaa namoota akkanaa rabbiin nuuf haa baay'isu. Yeroo baay'ee amma bakka adda addaatitti kan arginu shamarranuma jechuudha miidhamtoonni. Sababbiin isaa yeroo baay'ee dhiironni of jaalatan waan ta'eef ofii isaaniitti filannoo mataa isaanii barbaadachuu deemu jechuudha gaafa rakkoon itti hammaatte. Kanaafuyyuu warroota akkanatti nama ija namaa arguu danda'an rabbiin nuuf haa kaasu biyya keessatti illee isiniin jedha. Baay'ee asumaan gamanaan obboleettii kana baay'een galateeffadhe. Haala kanaan haamlee itti horuun ishiituyyuu deebisiiti immoo intallillee ani kadhachuu fedha tokko hin qabu gonkumaayyuu jettee oggaa yaada ishii kennituuf jechuudha. Ani numa kadhachuu hin barbaadu. Nama na deeggarii hookan hojii tokko naa banee hojii uummadhee daa'ima koo ittiin guddifadhuun barbaadadha kan ishiin dubbatte. Egaa kan namni hojjetu argameeti miti yeroo baay'ee sammuu xuraa qabaatanii miidhamanii hojiittu nan bobba'a jechuun yoo rabbi nama gargaareedha jechuudha. Dhugaa haamleen ishii kan cabeedha. Kana keessatti immoo kanamaattu ani karaarratti hin barbaadu. Jireenya karaarraa odoon hin barbaadina itti bulee. Kanaafuyyuu hojii naa uumadha jettee obboleettiin kunis immoo warroonni sooshaal miidiyaa irratti argaa jirtan hundi keessanuyyuu warri gargaaruu barbaadan kara kootiin koottaa jettee. Ani garuu har'a kara kiyyatti kanan qabadhee too dhufee maaliif obboleettii kana galateeffachuu fi yeroo baay'ee muudannoo shamarran keenyaa egaa irratti karaa adda addaatiin ni dubbatama. Akkuma immoo karoota sooshaal miidiyaa adda addaati irratti waa'ee shamara keenyaa dubbatamu rakkoon shamara keenyatti illee hagasuma dachaa dabalaatoo deema jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Rakkoon guyyaa guyyaadhaan shamaraa fi dhiirota jidduu jiru inumaayyuu yeroo kana keessa hanna dhiiratiituyyuu baay'atee jechuudha shamarran miidhuudha. Miidhunuu bakka akkaataa adda ta'eenidha jechuudha. Kan baay'achaa deemu maaliif akka ta'e hin beeku baay'ee waan nama jibbisiisaa fi ceebbisaadha jechuudha kan ta'aatu jiru jechuudha shamarran keenya irratti keessattuyyuu ijoollee kara guddinaatiif deeman ijoollee abdii boruu ta'uu deeman kan akka tanaa amma fakkeenyaaf ishiin odoo baratte odoo guddatte buru nama gargaaruu kan dandeessudha karaatti kan hafte ishiin osoo nama hin ta'in nama fiddee too lafa kanarratti rakkisaa turtu jechuudha. Kanumarraa nu darbee immoo rabbiin si gargaaree nama argattee too jirta shamarree cimtuu ta'ii bahi jechuun gamanumaan dhaamsan ishiidhaa dhaama akkasuma immoo akkuma walitti dhiyaannuun wal gorsuu wal jajjabeessuu namoota akkanaati illee karaa irratti hoggaa nu quunname ta'e jajjabeessuu akka hin daganne isiniin jedha egaa kaa. Yeroon akkuma ulfaataa deemu namoonni illee baay'ee ulfaachaa walitti garaa jabaachaa deemaa jira. Kanaan yeroo meeqaffaa arguu kooti kara miidiyaa irratti iyyuu ijoollee xixiqqishuu kan ta'an kan waggaa 13 akkasitti guddidamtee too deesse tunis immoo intala waggaa 13 sanillee garaagarummaa waggaa lamaatidha jechuudha. Kanaafuyyuu dhugaa baay'ee tokko ulfaataa maaliif akka ta'e hin beeku biyyoota biraa laallee. Biyyoota keenya waggaa laallu maaliif akka kanarratti baay'ee ariifannuuf hin beeku. Sammuun keenya osoo hin guddatin kanaan maaliif akka wal qabate hin beeknu. Egaa ka waggaa 17 waggaa 18tti biyyoonni ormaa ijoolleen geemii taphachuudhaan wantoota adda addaa laaluudhaan ala waa'ee kanaatti irratti fokkosiin gootu shamarran biyya ormaa jechuudha kan biyyoota guddatanii nyaanni isaanii mijataa ta'e dhugiitiin isaanii mijataa ta'e bakka gaariitti taphatanii mana barumsaa gaariitti baratanii dhiirri ta'e shamarri ta'e yeroo kanarratti umurii waggaa 17-18 irratti kanarratti fokkosiin godhan geemiidha baay'inaan warroonni ijoolleen biyyoota ormaa warroonni argitan waggaa jiraatan kan fokkosii irratti godhan jechuudha. Keenya garuu gaafuma guddatee waggaa akkana 12-13 ta'e kanarratti kan fokkosii godhu maaliif akka ta'e hin beeku ani dhugaa kan biyyattii tanaa baay'ee nama jibbisiisalleedha maal akka ta'e hin beeku karam akka deemtus hin beeknu. Egaa kan rabbi nuuf haa laaffisu kanarraa kan ka'e yeroo baay'ee biyya keessatti hattuun ni baay'ata sababbiin isaa karaa irratti ijoollee guddattu baay'ata. Karaa irratti gatamee toommoo mootummaan qabee kan guddisutu baay'ata. Kanarraa kan ka'edha biyyuyyuu kan akkanatti gaaga'umsa adda addaa keessa seentu. Kana dhugaa rabbiin nu haa yaadatu jechuun barbaada gamanumaanii sababbi isaa maaliif akka ta'e hin beeku. Hiyyummaa keenyatu kanaan nurraa haqama jennee ta'ee maaliif akka kanatti baay'ee ariifannutu
baay'ee nama garrama yookaan jireenya gaarii jiraannetti miti namni koo jireenya gaarii gaafa jiraaturraa ka'eetti kan kanallee yaadu kuni garuu ani kan biyyattii tanaa yookaan hafuura wayii ta'uu danda'a malee ani maal akka bichaa kanarratti akka ariifatu taasifamellee beeku anaafuu gaafidha jechuudha. Dhuga biyyoonni biraa baay'ina nama gisee ilaalan bakka taphatti kan ijoolleen umurii kanatti taphatti guddisa barbaadu yookaan 17 minaaminatti maatiin haati isaanii abbaan isaanii baay'eetti dadhabaa yundoo kan ala ofii baanii too galanii miti keenya garuu gaafuma xiqqoo ol siqee bakka wanta kanarratti bakka sammuun isaa reedii kan ta'u biyyattuu tana jechuudha waan biyya biraatiin adda godhen beeku Afrikaanuu nagaa qabdi biyyattii tana bichaa rabbi nu haa yaadatu waan biraa humaa hin jedhu egaa kaa gammanumaan obboleettii too bakka gaarii geessee si arguu barbaadna siin jechuun jaaladha rabbillee si gargaaree iddoo gaarii geessee nama guddaa taate borummoo fakkeenya shamarranii akka taatullee abdii sirraa qabna rabbis haa gargaaru akkasuma mooyyuu dhugaa namoota akka keetii ta'aniif ati nama oolmaa taatuuf ati namni si gargaare borummoo namoota akka keetii dogongora keessa seenanii too miidhaman atis akka bira dhaabbattu gamanumaan yaadan qabuun ibsadha jechuun jaaladha obboleettii koo ati karaarraa kaastee ishii gargaartes filannoon kee gaariidha eebbifamisiin jechuun jaaladha egaa kaa warroonni waa'ee reeditirratti dubbachaa jirtanii egaa kaa hookan tariitti piraankii ta'uu danda'a karaa isaatti illee hoggaan deebi'ee dhugaa dubbachuuf osoo yeroo baay'ee ijoolleen kaayiroo jirtu piraankiidha kan raawwatanii osoo piraankii ta'e baay'ee na gammachiisa sababbiin isaa ilmoonillee haadha wajjin odoo guddatte kan jedhuudha gamanumaan kanan ibsachuu barbaadu egaa ka piraankis ta'ee osoo nu haati ilmoo wajjin taatee bakka tokko ta'anii guddifatanii baay'een itti gammadan isiniin jedha yaadananii qabu kanarra asumarra tan xumura aga viidiyoo biraatiin walitti deebiin turtii gaarii na qabaadhaan isiniin jedha egaa ka viidiyoo darbe gubbaarratti waa'ee intala obboleettii kootii na barbaadaa jedhe gubbaarratti ijoolleen kara kaayirootti ijoollee kaayiroo kan keessan dubbistan hoggaa jiraattanillee ta'e akka na barbaachistan abdii guutuun qaba koomentii keessan abdii fuudhunan eeggadhan isiniin jechuu jaaladha egaa ka viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatina hoggaa isinitti tole aga viidiyoo biraatiin walitti deebiin turtii gaarii na qabaadhaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu baay'ee.